Harka fuunee akka moltan kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota hordoftoota afran qalloo diijitaal miidiyaa oduu guyyaa irraa qabanne Itoophiyaan jirra. Oduu kana kan isinitti himuun an obsaa Ridwaanii oduu keenya jalqaban. Warra dhibee buusaa godinaalee Oromiyaa kudha keessatti tatamsaa jiruun aanaa beekitti qofa namoota 29 lubbuun isaanii dabruun dhaga'amee jira. Yeroo ammaa aanaalee Oromiyaa 147 keessatti warra buusaa kanaan mudatee yeroo ta'u hospitaala beekitti qofa namoota lubbuun namoota 29 galaafachuus himamee jira. Warra dhibee buusaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti mudatee kun godinaalee Qellama Wallaggaatii fi Wallaggaa Lixaa keessattis yaaddoo cimaa ta'ee jira. Godina Wallaggaa Lixaatti kan argamtu aanaa beekitti namoota 29 lubbuun isaaniitis sababa buusaa kanaatiin dabruun isaaniitis ifa ta'ee jira. Aduu keenya itti aanuun lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti waggootaaf hidhamaa jiran rakkoon dhala namaatiif hin mallee saaxilamaa jiraachuun dhaga'amee jira. Lammiileen Itoophiyaa daangaa biyyoota Soomaaliyaa fi Jibuutii Yemen qaxxaamuruudhaan gara biyya Saudi Arabiyaatti erga gahan booda kan hidhamanii mana hidhaa keessatti rakkoo addaatiif saaxilamuu jiraachuudhaanis beekamee jira. Lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessatti darara addaatis argaa jiraachuun himamee jira. Liibiyaattis rakkoon hamaa dhala Itoophiyaa irra akka gahaa jirtutu ifa ta'ee jira. Badhaasaa Jaafar dabalatoo duqaan akka itti aanutti nuuf dhiyeessa. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaatii fi diinagdeetiin biyya isaanii irraa baqatanii biyyoota hedduu keessa jiran rakkoo hamaa keessa jiraachuu himatu. Itoophiyaa irraa namoonni baqatanii biyyoota akka Saudi Arabiyaa, Jibuutii, Yemanii fi Liibiyaa fa'aa keessatti rakkoo hidhaa fi sarbamiinsa mirgoota namummaaf saaxilamaa jiraachuu himu. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaa mana hidhaa Tariiq Al-Karji jedhamu keessatti dararaa hamaa keessa jiraachuus himaniiti jiru. Mana hidhaa kana keessa hidhamtoonni 20 ol akka jiran odeeffannoon achirraa dhufe ni mul'isa. Baqattoota kanneen keessaa irra caalaan isaanii dhalattoota Oromoo akka ta'an namni mana hidhaa Tariiq Al-Karji keessa jiru kun himeeti jira. Lammiileen Itoophiyaa kunneen biyya isaanii irraa rakkoo garaagaraatiin dhiibamanii ba'anii ammas biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti dararaa keessa jiraachuus himeeti jira. Akka baqattoonni Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran himanitti kutaa tokko keessa hidhamtoota 300 hanga 500tu jira jechuun himeeti jira. Yeroon kun yeroo hoowwaati nuti uffata hin qabnu. Feestaalii uffannee hanga namoota 500 kutaa tokko keessa yeroo hoowwa keessa teenyu baay'ee miidhamna baay'ee dararamaa jira jechuun ibseeti jira. Kana malees hidhamtoonni kunneen nyaataa fi dhugaatii gahaa akka hin argannee fi haalli achi keessa jiru baay'ee hammaataa dhufaa akka jirus dubbateeti jira. Sababuma kanaan wal qabatee namoonni lama guyyaa kamisaa fi jimmataa mana hidhaa kana keessatti du'aan dabruus dubbateeti jira. Kana malees Saudi Arabiyaa mana hidhaa Shumeez Jidda keessatti lammiileen Itoophiyaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu namni achi keessa jiru tokko ibseeti jira. Haaluma wal fakkaatuun baqattoonni Oromoo Jibuutii mooraa baqattootaa keessa jiran rakkoo keessa jiraachuu fi kanneen gara biyya Yemen bahara qaxxaamuruuf jedhan humnoota mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti dararaa keessa jiraachuu simaniiti jiru. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa biyya Yemen keessa jiru rakkoo garaagaraatiin dararamaa akka jiranis ibsaniiti jiru. Rakkoo dallaalaa hidhaa fi beelaan rakkataa akka jiran namni Yemen irraa yaadanuu kan tokko himeeti jira. Baatiiwwan dabre kana keessa humnoonni Huutii baqattoota Oromoo magaalaa sanaa keessa jiran qabanii hidhanii maallaqa gaafachuu fi garii sammuu qarqara galaana Adanitti deebisaa jiraachuu fi haalli Yemen keessa jiru baay'ee yaaddeessaa ta'uu namni Yemen irraa yaadanuu kan kun ibseeti jira. Yemen biyya wal waraansaan yeroo dheeraa keessatti gaggeeffamaa ture yommuu taatu dhaabbanni mirgoota namummaa falmu UN fi AOMNs erga hojii dhaaban turaniiti jiru. Akkasumas Liibiyaa keessatti rakkoo hamaa keessa jiraachuu lammiileen Itoophiyaa Liibiyaa keessa jiran ibsaniiti jiru. Kanneen biyyarraa kaanii Suudaan qaxxaamuru Masri keessaa kaanii gara Liibiyaa Tripoolii seenuuf jedhan dallaalota isaan daddabarsanii fi humnoota mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti dararaa hamaa keessa jiraachuu ibsaniiti jiru. Jiruuf jireenyi uummata Harargeedhaa guutumaan guututti oomisha jimaa irratti hirkataa haa ta'u malee uummanni Harargeedhaa jimaa irraa milkaa'aa hin jiru jechuudhaanis dubbatamaati jira. Baruu fi barsiisuu dinagdeen guddachuu irratti gufuu kan ta'aa jiru jimaadhaan gabayaan ammaan tanaa oggura jimaatiin danqamee jiruu fi qaraxaa humnaa olittiin akkasumatti illee hanga alergii irraa daangeeffamuun uummata miidhaa jiraachuun dubbatamaati jira. Uummanni baha Oromiyaadhaa jiruuf jireenya isaanii jimaa irratti hirkatamee miidhaa jimaadhaan daangaan qabneef rakkoodhaaf saaxilamaa jiraachuun himame. Dastuu Ahmad dabalatoo dukkanaatti bakka itti aanutti nuuf dhiyeessiti. Ta'us yeroo ammaa kana uummanni kun leecalloo isaa biraa harka maratee agabee beelaa fi rakkoon kokkee qabdee itti dhaabbatti. Maddi rakkoo jimaa keessaa hangafni keellaa bakkayyutti danda'aramuun qaraxa humnaa olii funaanuudha. Kootaan jimaa alatti ergamuu daangeffamuu fi xiqqaachuun imaammata dabaa kan uummata hin hirmaachifne jimarratti baasuu fi daldaltoota muraasa waliigaltee mootummaa waliin qabaniin to'atamuun mootummaa
federaalaa fi naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo dhabuun rakkooleen gurguddoon Jimaa hudhanii jiru. Eega magaalaan Jimaa boorooytee gaafiin uummataa bookee gurra arbaa buute taatee as uummanni Harargee kanaan dura Oromoota birootiif dahoodhaa ture. Beelaa fi abaar hamaaf jilbiiffachuuf dirqameeti jira. Waan nyaatan dhabanii beela hamtuuf saaxilamanii jiru. Hiyyummaan ilmaan barsiifachuu dadhabanii diinagdee laamsha'anii dargommii gabaa keessaa bahanii hawaasummaa siyaasaa fi diinagdeen faca'anii kadhaa fi bakka mudatanii jiru. Rakkoon hudhaa Jimaatuun furmaata hatattamaa kan barbaaddu yoo ta'u, mootummaan kellaa bakkayyutti dhaabbate kana kaasuun qaraxa humnaan olii hambisuun imaammata hirmaachisaa qopheessuun kootaa Jimaa ala ergamuu daangeessuu dhiisuun dippiloomaasii biyyoota Jimaa bitan cimsuu fi daldaltoota bilisaa daldala Jimaa keessa galchuun hayyama kennuufiin furmaata ijoo filannoo fi yeroodhaan barbaachisaa ta'uu isaa himan. Oduu keenya biyya alaatti yeroo tarkaanfannu Human Rights Watch humni nageenya Democratic Republic Congoodhaa namoota 49 ajjeesee jiraachuu ibse. Dhaabbanni mirga namummaa falmu Human Rights Watch humni nageenya mootummaa Democratic Republic Congoodhaa namoota eegsifatoota nagaa UN mormuudhaaf ba'an irratti dhukaasuun ajjeesee jiraachuun balaaleffate. Mootummaan biyyattii humni nageenya yeroo hiriiricha bittinneessuun dhukaasaa baneen namoota 43 ajjeeses jeeti jira. Namoota hedduun baha magaalaa Gaamootti nagaan kabachiifachuuf UN irratti hiriira bahanii turan namoota hedduu irra miidhaan qaamaa dhaqqabeeti jira. Namoota 150 ta'an ammoo poolisiidhaanis to'atamanii jiraachuun himame. Human Rights Watch namoota hiriira irratti ajjeefamanii fi kan hidhaman akkasumatti illee namoota miidhaa irra ga'e viidiyoon dhaqqabee harka hin qabu jechuudhaanis ifoomseeti jira. Oduu keenya xumuraatiin waraana Ukraine dirooniidhaan Raashiyaa keessaa ka'een buufata humna qilleensaa Piskoodhaa haleelee jiraachuun dhaga'ameeti jira. Haleellaa diroonii dachee Raashiyaa keessaa ka'een buufata humna qilleensaa Raashiyaadhaa magaalaa Piskoo keessa jiru irratti gaafa Kamisaa gaggeeffamu dursaan tika humna waraanaa Ukraine himeeti jira. Kiiroon Boondooniin akka jaanitti xiyyaarri fe'iinsaa ishuudhaa kan lama ta'een ammoo miidhaa irraas ga'eeti jira. Raashiyaan garuu ammaan tana afurri miidhaa ga'e akka himaan jirreetu dubbatama. Boodaafoonni haleellaa Yukireeniin waraana Raashiyaa keessa ta'anii oopereeshinii gaggeessanii raawwatamuu isaatis jeeti jira. Yukireen haleellaa dirooniidhaa Raashiyaa irratti raawwattu amma taatee guyyaa ta'eetis dhufeeti jira jechuudhaan himteeti jirti. Haleellaa Piskoo irratti gaggeeffame kanaanis amantaan haa ta'u malee yaadni Boodaafoon kanneen kun meeshaa waraanaa lafa fagoorraa ka'uun raawwatame jechuudhaan hambisee fakkaataa jechuudhaanis dubbachaati jira. Khamisa deengataa pirezidaantii Yukireeen akka ibsaa kananitti dirooniin kiiloomeetira 700 fageenya irraa dhuftee akka haleellaa kana raawwatte jechuudhaanis ibseeti jira. Tole kabajamoo jaallatamoo daawwattoota hordoftoota Afran Qalloo Digital Media oduu guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee kana fakkaataa hanga oduu biraatti wal agarroo turtii gaarii.